Jaaqoob Gadleeksi Zuumaa hidha cima ji'oota 15 gaggabsanii wayinni darbatan maal balleesse oduu alaa keessatti xiinxalaaf filanne jirra waxabajji 30 bara 2021 guyyaa roobii guutuun oduu har'a kunooti. Shamar kafune daawwattoota OMN oduuwwan isaatti kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduuwwan isinitti hima. Eebba albama sadaffaa artiist Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa jedhu irratti maatiin haqa ilma isaanii gaafatan. Sagantaa eebba albamaa hoteela Skylight keessatti wixata darbee qophaa'een haati warra artiist Haacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damisoo sis dhabee dhugaa keessa dhabee yoo jettu obbo Hundeessaa boonsaa baana Haacaaluu dhiigi mucaa kootii dhangalee akka hin hafne waaqanaaf kadhaa jechuun dubbatanii jiran. Siraash sabaaf guutuu sagantichaarraa waan qopheesse qaba. Warri Aceekoo ajjeestan ajjeesistan dhugaa fi dhiigasaa dhoksitan ilma bubbula malee dhugaan ilma baha dhugaan ilma waaqaati jedha Oromoon yeroo mammaaku. yaadannoo ajjeefamuu waggaa tokkoffaa isaatti albamni isaa sadaffaan kan osoo hojjetaa jiru biraa wareegamee wiixata darbee Finfinnee hoteela Skylight'tti bakka maatiin dinqisiifattoonnii fi keessummoonni garaagaraa jiranitti eebbifameetii jira. Artisti Haacaaluu Hundeessaa qabsaa mirga cunqurfamtootaatiif walleen qabsaa'ee yoo ta'u akka lakkoofsa warra faranjootaatti waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee kondoominiyeemii Galaan bakka jedhamutti rasaasaan ajjeefame. Sirboota osoo hojjetaa jiru inni biraa wareegame walitti qabuun bifa siidiif uummata isaatiif kan dhiyeessan maatii fi hiriyoonni isaa eebba albama kanaa irratti haqa isaa gaafataniitii jiru. Haati mana artisti Haacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damisoo haasaa taasisaniin waa lama dhabeem sis dhabee dhugaa keessa dhabe jechuun dubbatanii jiru. Aceekoo akkuma atuu jette siif jiraadhee du'uun koo egaa waan hin oolle gaariif ammeenya kee waliisaan wallaale kan si dinqu an waa lama dhabduun ta'e kanan gaabbu kan na aarsu bifa tokkoon meeqan du'e eeyyen Aceekoo bifa tokkoon waa lama dhabduun ta'e sis dhabeen dhugaa keessa dhabe. Itti fufuun kan jedhan Aadde Faantuu Damisoo ati anaaf ijoollummaa kootiin mana barumsaa kootiin beekaa kootiin jiruu kootiin waa hunda kootiin namni kana dhabe akkamiin jiraachuu danda'a jechuun gaddaa fi gaddadoo keessa jiran himaniitii jiru. Acee maarlee akkan maaliin si madaalu maaliin si ibsu ati anaaf ijoollummaa koo mana barumsaa koo beekaa koo jiruu koo waan hunda kooti namni kana hunda dhabee akkamiin jiraachuu danda'a gaafii deebiin qabu. Waa'ee dubartii yeroo Haacaaluun ajjeefamuu bira jirtus yoo dubbatan Aadde Faantuu Damisoo haacee dhugaan kee mucayyoo si bira jirtuufi rabbi bira jirtiin kan si nyaates isima kan si nyaachises isima jechuun ergaa dabarsaniitii jiru. Dhugaan kee waaqaa fi mucayyoo si bira jirtu qofa bira jira. Kan si nyaattes kan si nyaachistes ishuma. Atuu akkuma jette kan nama nyaatu ni keessa jira jette mitiire. Aceekoo ati hin duune hin duutus kan du'e warra si ajjeesne jedhanii yaadan seenaa hin qabne warra garaadhaaf buludha. Namoonni yeroo Haacaaluun lubbuun jiru diina itti taatanii amma fira fakkaatan of duuba deebi'aa jechuunis jecha haadha mana Haacaaluu Hundeessaati. Abbaan artisti Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaan haasawa godhaniin dhiigni mucaa kootii dhangalee akka hin hafne waaqanaaf kadhadhaa jechuun hirmaattota gaafataniitii jiru. Yaa saba galma kana keessatti argamtan waan biraa miti waan baay'een dubbadhu baay'ee dubbachuullee man danda'a barbaacha isaan qabu. Wanti ani jedhu namni saba kana galma kana keessatti argame hundumtuu duubaa keessatti ayyaana qaba ayyaana keessan naa kadhadhaa nama mucaa koo galaafate akka gomaa mucaa kootii goodaatti namne dhiigni mucaa kootii goodaatti dhangala'ee akka namne waaqatti naa kadhadhaa kana bichaan isiniin jedha malee waan biraa wanti hin jedhu garuu galatooma.
Kana dura obboleessi Qotosuu Haacaaluu Sisaay Hundeessaa turtii BBC waliin taasiseen adeemsa amma jiruun haqni Haacaaluu ni argama jennee hin yaadnu jechuun dubbachuun isaanii yaadatama. Manni murtii Itoophiyaa shakkamtuu Laamroot Kamaal bilisa jedhus maatii fi uummanni Oromoo ajjechaa ilma isaatiif mootummaa Itoophiyaa fi Laamroot Kamaal komataatee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin abaa'oo shanee jedhee garee waamu komata. Yeroo ammaa siidiin artistii Haacaaluu Hundeessaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raabsamuun gurguramaatii jira. Karaa toora intarneetaatiinis iTunes fi Amazon irratti gurguramaatii jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti gamtaan barattoota yaadannoo gooticha Oromoo artiist Haacaaluu Hundeessaa gaggeessaa turan humnoota mootummaatiin jumlaan hidhamuu maddeen OMN itti himan. Barattooti kunneen yaadannoo kana gaggeessuuf eeyyama bulchiinsaa fi nageenya magaalaa baatutti gaafatanii erga dhoowwamanii booda gara magaalaa Adaamii Tulluutti imaluun mana nama dhuunfaatti osoo yaadannoo kana gaggeessaa jiranii humnoota mootummaatiin hidhamanii gabaasaa maddeen garaagaraa Muhammad Fantaalee qopheessee jira. Faayisaa Eliyaas Studios. Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti gamtaan barattoota yaadannoo gooticha Oromoo artiist Haacaaluu Hundeessaa gaggeessaa turan humnoota mootummaatiin marfamanii hidhamuu maddeen OMN itti himane. Gamtaan barattootaa kun barattoota kutaa 9 hamma 12 fi akkasuma hayyoota naannichaa of keessatti hammachuun erga hundaa'ee tureetii jira kan jedhu madda keenya naannicharraa OMN yaada isaa laate. Barattoonni kunneen yaadannoo kana gaggeessuuf eeyyama bulchiinsa magaalaa baatuu gaafatan erga dhoowwamaniin booda gara magaalaa Adaamii Tulluutti imaluun mana nama dhuunfaatti osoo yaadannoo kana gaggeessaa jiran humnoota mootummaa hidhataniin qabamanii jira. Humnoonni mootummaa hordoffii kana taasisan mana barattoonni kunneen gooticha Oromoo artiist Haacaaluu Hundeessaa keessatti yaadachaa jiranitti marsuudhaan barattoota irratti reebicha yoo raawwatan miidhaan cimaa fi salphaan barattoota kanneen irra gahu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Barattoota kanneen irra rifeensis haadameeti jira jedha madda keenya kun. Kana booda humni poolisii mootummaa Bilxiginaa barattoota guutuu humnaan konkolaataa Ayisuuzutti fe'uun gara mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Adaamii Tulluutti geessuun akka hidhan maddeen keenya naannicharraa OMN dubbise himanii jiru. Maatiin barattoota kana dubbisuuf gara mana hidhaa imalanis humnoota mootummaatiin doorsifamaa jiraachuunis ifoomee jira. Walumaa galatti mootummaan artiist Haacaaluu Hundeessaa ofumaaf ajjeesee uummanni Oromoo akka guyyaa inni wareegame sanillee hin yaadanne dhorkaa jira. Kun garuu uummanni Oromoo akka xiqqingoota kana yaadatu taasisa malee waan irrisa hin qabu jechuun madda keenya baaturraa dubbifne yaada isaa goolabe. Gamtaa barattoota kutaa 9 irraa ka'eetiin hanga kutaa 12tti jiranii fi hayyoota naannaa kana keessa jiran dabalatee maqaa gamtaa kanaatiin waan gurguddaa hojjechaa turanii haa ta'uti garuu kanumaan wal qabate yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa gochuu fi ijoolleen kun karoora qabatanii yeroo qaama mootummaatittis beeksisaa turanii akka nageenya barbaadan nagaan akka magaalaa baatu keessatti kabajachuu barbaadan beeksisanii yennaa akka horkamanii ibin tisheertiyyuu uffattanii socho'uu hin dandeessan magaalaa keessatti jedhamee amni nageenya ittisan kaa'ee jennaan ijoollee dirqama nu kabajachuu qabna waan ta'eef hin kabajanna jedhanii gara magaalaa Tulluutti deemanii magaalaa baatu mana dallaa nama dhuunfaa keessatti saganticha kabajaa turan. Yeroo kanadha ijoollee kun nama gara 50 oli 50 fi 60 jiru kana jira lakkoofsi isaanii dubartoonni illee Adaamii Tulluutti dallaa mana dhuunfaa keessatti yeroo isaan kabajuu eegalanitti gara sa'a 4tti humni hidhate dhaqeetu ijoollee achitti reebee Ayisuuziidhaan fe'eeti gara mana sirreessaa aanaa Adaamii Tulluutti geessee jechuudha. Guyyaa yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti namoonni hedduun maaliif tiishartii suuraa artiist Haacaaluu Hundeessaa ofirraa qabu uffatan jechuun mana hidhaatti guuramaa jiraachuu odeeffannoowwan kallattii adda addaarraa OMN dhaqqabaa jiran ni mirkaneessu. Xumura irratti odeeffannoo erga istiidiyoo seenee dhaqqabeen gamtaan barattoota magaalaa Baatuu irraa humnoota mootummaatiin mana hidhaa galfaman kunneen guyyaa har'aa waxabajjii 30 bara 2020 takka waaree booda hiikamanii jiraachuu OMN itti himanii jiru. Koreen Haajaalaa Koongireesii Ameerikaa dhimma waraana Tigraay fi kurama siyaasaa Itoophiyaa irratti mari'ate. Marii Koree Haajaalaa Ameerikaa kanarratti bakka bu'aan kutaa bulchiinsa Minisoota Koongireesmaan Diin Philip dhimma iddoo erga kaasanii booda ajjecha Haacaaluu Hundeessaa
ti wal qabatee agammatti haqi dhabamuu fi mootummaan Ameerikaa callisee ilaaluunsaa akka isa yaaddessu hime. Namooti siyaasaa dabanii dhabamanii fi dhimmoota shororkeessummaan farrajamuu dhaabbilee akka TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo irratti illee gaafatamee jira. Bakka bu'aan barreessaa dhimmoota Afrikaa Roobert Godek Itoophiyaaf amma kan barbaachisu araara biyyaalessaati jechuun deebii kennanii gaafiif deebii koongireesii keessaa kinooti. It's heartbreaking and infuriating, frankly, to watch a Nobel Peace Prize winner so quickly migrate to an enabler at best, perhaps, an architect at worst of the worst humanitarian crises of this era. Wanni ta'aa jiru waan onnee namaa cabsu, nama gaddisiisa. Namni badhaasa kabajamaa Noobeelii nagaa fudhate tokko jaarraa kana keessa saffisa badhaasa ulfina qabu kana fudhateen waraana labsee gaagaama namoomaa isaa hamaa hordofsiise. Mootummaan United States kana dhaabsisuu dhabuun na yaaddessa. Biyya san unkurama hamaatu jira. Morkattoonni filannoo keessaa of baasan. Morkattooti ciccimoon immoo mana hidhaa jiru. Dirreen diimokiraasii dhiphatee jira. TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessitoota jedhamanii farrajamanii jiru. Kabajamoo ambaasaadar, firrajaan akkanaa dirree siyaasaa nagaan uumaa diimokiraasii wayyoo qabu fide jettu. So Mr. Ambassador, to you, in early May the Ethiopian government of course designated both the TPLF and the OLA as terrorist organizations. So how does that designation change the prospects for a peaceful political environment and a healthy democracy in Ethiopia? Thank you for the question, Congressman. We don't share the view that the TPLF and the OLF should have been designated as terrorist groups. We certainly have not done so ourselves at this point. Galatoomii yaada TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessitoota jedhu kana itti namannu. Rakkoon gaagaama namoomaa jiraachuu quba qabna. Nuyi mootummaa biyya sanaaf waamicha marii goone. Humnoota Tigraay keessaa lolan dabalatee warra biyya sana jiran mara ka hirmaachisuun mariin siyaasaa biyyaalessaa godhamuu qaba. Yoo kana hin taane biyyi sun rakkina hamaa kana caalutti deemaa jirti. Uummanni Itoophiyaa filmaata isaaf ta'u akka godhatu hawwii keenya ture. Garuu filannoon waxabajjii keessa filatame walabaa fi haqa qabeessa hin turre. Part in it, but we certainly agree that it was not free or fair for most Ethiopians. And it is not the solution to the country's problems. It's a one-off event. There needs to be an inclusive dialogue that resolves the underlying issues. With the remainder of my time, I want to ask about Hakalu Hundessa, of course, the... Dhimma artistii fi qabsaa'aa Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeefame gaafachuu fedha. Mootummaan Itoophiyaa ajjecha nama qaalii kana akka balaaleffatuu fi ajjecha Hacaaluu fi mormii ajjecha isaa booda ka'e irratti namoota ajjeefaman ilaalchisee qorannoon walabaa akka godhamu onkololeessa darbe ministiriin dantaalaa Ameerikaa waamicha godhe ture. Akkitti namooti hidhaman qabamanii jiranii fi haqa isaanii seerota idil addunyaa ilaalchisee mootummaan United States maal jedha? The current judicial process and the treatment of detainees, particularly opposition leaders right now. So broadly speaking, Congressman, we continue to have concerns, obviously, about the political environment in Ethiopia. Siyaasa Itoophiyaa irratti yaaddoo jabaa ni qabna. Namoonni siyaasaa fi aktivistoonni baay'een jumlaan hidhamanii jiran. Dhimma kana irratti mootummaa sana faana dubbataa jirra. Akka warri jedhutti seera kabachiisuuf jedhan. Manneen hidhaa warra jiran dubbisuufis yaalii jajjabduu goone garuu milkoofne. Warri kun haqi isaanii akka mirkanaa'u feena. Namoonni immoo sababa ilaalcha isaaniitiif hidhamuu hin qaban. Sun ejjennoo keenya. But it is critically important in this environment that no one be persecuted or prosecuted simply because of their political views. Mootummaan Ameerikaa tarkaanfii dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaa akka jajjabeessu himeetti jira. Hoogganoonni TPLF lolli itti fufaa jechaa jiru dabalannee oduu kan akkanooti. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa humnooti lola Tigraay keessaa qooda qaban marti seera idil addunyaa akka kabajan deeggarsi namoomaa akka hin gufannee fi qorannoon walabaa yakkamtoota gaafatama taasisuu akka godhamu gaafate. Loltooti Eritraa saffisaa fi karaa ifaa fi adda bahee beekamuun bahanii arguu feena jedha. Dursa kan kenninuuf deeggarsa namoomaati ka jedhu mootummaan United States. Mootummaa Itoophiyaa hoogganoota Tigraay dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee idil addunyaa kan dhimma kanarratti hojjetan waliin ni hojjeta. Mootummaan Ameerikaa tarkaanfii dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaa fi haala Tigraay keessa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedhee jira. Egaa mootummaan Itoophiyaa muddamaan Tigraay keessaa bahuu labsee asitti
ibsa jalqabaa kan kenne mootummaan Ameerikaa tarkaanfii lola dhaabuu kun jajjabeeffamuu kan qabuu fi hojiirra oolmaansaa garuu waraana dhaabuu fi uummata miidhameef karaa deeggarsa namoomaa banuu lafarratti kan qoratamu ta'a jedha. Haala Tigraay fi guutuu biyyattii keessatti deemaa jiru dhiyeenyaan hordofaa jirra. Qaamoleen hunduu dhukaasa dhaabuudhaan marii siyaasaa hunda hirmaachisa eegaluu qabu. Marii siyaasaa malee afaan qawweetiin tokkummaa biyyaa fi uummataa tiksuun hin ta'u jechuun mariin waliigalaa eegaluu akka qabu ifatti lafa kaayati jira. Bulchiinsi Joo Baayiden gama biraatiin yakkoonni suukanneessaan duguuggaa sanyii namaa Tigraay keessatti raawwatamuusaa mirkanaa'ee jira jedha ibsi Koree Haajaa Alaa Ameerikaa. Koreen kun kibxata ragaa dhaggeeffateen Tigraay keessatti loltoota Itoophiyaa fi Eritiriyaa yakka waraanaa yakka namoomaa fi duguuggaa namaa raawwachuu isaanii mirkanaa'ee jira. Haadholii fi haawwan gudeedamuu fi beelli akka meeshaa waraanaatti tajaajiluun saaxilamee jira jedha. Hoogganaan Itoophiyaa Abiy Ahmed hoogganaa saffisaan gootummaarraa gara tuffatamaatti gadi bu'eedha jedha. Gaazexaa beekamaan The New York Times waamicha araaraa idil addunyaa diduudhaan waraana bobbaaseen yakki suukanneessaan Tigraay keessatti raawwatamee jira ka jedhe gaazexaan kun eega waraanni mootummaa Itoophiyaa rukutamee Tigraay keessaa baafame finciltoonni Tigraay miira gammachuutiin injifannoo kabajataa jiranii jedha. Kanumaan wal qabatee qondaalli olaanaan TPLF Getaachoo Raddaa diinota keenya haga naannoo Amaaraa fi Eritiriyaatti hordofnee rukunna jechuun madda oduu Rooyitersitti himuu isaanii gaazexaan kun eereeti jira. Mootummaan federaalaa waraana dhaabuusaa hoogganoonni TPLF garuu waraana dhaabuudhaaf fedhii waan qaban hin fakkaatu. Oduu maddeen alaarraa arganne ni goolabna. Manni murtii olaanaa Afrikaa Kibbaa pireezidantii duraanii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuma irratti hidhaa ji'oota 15 dabarse. Murteen kun kan irratti darbe manni murtii yeroo pireezidantii turanitti himannaa malaamaltummaan akka qoratamaniif waamicha dhiyaate diduu isaaniitiin yakkama ta'uu isaanii erga mirkaneessee booda jedhame. Zumaan guyyoota 15 keessatti harka poolisiitiin kennatan taanaan qabamanii poolisiidhaan akka hidhaman murtaa'ee jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa BBC fi Aljeeziraa ta'anii qindeesse. Let's bring you some breaking news now. When the former South African President Jacob Zuma, Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Abbi Jaaqoob Zumaa gaafan gortur tajaajila murtii diddi jedhamuun hidhaan cimaan ji'oota 15tti murtaa'u BBC'n gabaase. Jaaqoob Gedilee Leeksa Zumaa jedhama. Namoonni tokko tokko immoo Jeezi jedhanii ni yaamu. Jaarsi gani 80maati. Juuliyaas Maaleemaaf Afrikaa Kibbaatti immoo pireezidaantii Afreessoo ta'uun eegi bulchaa tureen duuba akka Anwar faranjoota bara 2018 keessattu jechuun dhumadhan gorra qaarisan bulchoota Afrikaa keessa war barnootaan sadarkaa gadaanaa jiran jedhan keessa namqaraati Nelson Mandela yookaan Madiba fa waliin immoo sirna apartheid mormit jedhamuun Robben Island faatu waggoota 10 fidhamu isaatti dubbata. Manni murtii olaanaan Afrikaa Kibbaa pireezidaantii duraanii kanaaf Jaaqoob Zuma gaaf pireezidaantii turtimati malaamaltummaa sirra banamee manni murtii siyaamnaan dhufu jechuun hidha cima ji'oota 15 yookaan waggaa tokkoof ji'a 3 murteessu weenni galchan. Galmeen aangoonam kanata pireezidaantummaa isiin bara 2018 keessa xumuramtimatti dunguutamte afaan godaan. Namooti daldala gugurdoon abbootii siyaasaa waliin ta'uun adeemsima murtii biyyattii irra dhiibba'uum jechuun himachaa turan. Amma manni murtii yaamichi gaaf dhiyaateef turkeessa marro takkoof dhiyaate achiin booda jajma murtii fudhachuu didi jechuun biyyee kaan. Qorannoo yakka taabbaan langa Johannesburg Reemaan zoondootiin hoogganamuun manni murtii ergiddugala akka galtuuf gaafatamee jedhan tanaan Abbi Jaaqoob Zumaa buufata poolisii dhaqarka harka kennatuuf guyyaan 5 qubarka kennamuufiin guyyaa kennam kan keessatti harka kennachuu baannaan ministeerii poolisii akka to'annoo jala oolchetti murtaa'ee jedhan. Investigating charges that he allowed the plunder of government coffers during his 9-year term. Miseensi mormituu paarlama Afrikaa Kibbaa keessa gareen Juuliyaas Maaleemaa EFF jechuun Economic Freedom Fighters jedhamuun beekamtu hattuu malaamaltummaa lumme baafti jetteen arrabseeti. Inni ammoo annam qulqulleecha wamshaa hin dhugbutadhu malee waman balleessin jechuun wakkate qabaa dhaqanii dadhaban. Dureen paartii mormituu Afrikaa Kibbaa EFF jechuun Economic Freedom Fighters Juuliyaas Selo Maaleemaa yeroo baay'ee yaa'ii paarlama Afrikaa Kibbaa jeequun pireezidaantii biyyattii duraanii kan Jaaqoob Zumaa arrabsuun beekama. This is the man who knowingly had sex with an HIV positive woman and later explained to court that shower will lessen the chances
of contracting HIV. Gare maalleemaa ka paarlama keessa yoo ilaalan qeencaan muraasa immoo paarlamaan Afrikaa kibboo sosaan kee jiraachuu baatanii paarlama Itoophiyaa faan garaagarummaa hin qabne dubbata. EFF yookaan Economic Freedom Fighters miseensi paarlama Afrikaa kibbaa ka paartiin bulchitu Africa National Congress dhuunfatti keessa parsantii yookaan harka jancaal hacuuca warroota adiin bara apartaayidii war gurraachirra godhaa turan haaloo ba'uuf walitti qabamtu fakkaata. Arrabsoo qofa osoo hin taane boksiif teessuun paarlamaa guurratte guyyuun feessi baafat isaan lolaan dubbiin qiyaamaa jedhu. Kanaaf namoota hedduu bira